Ministeera galiiwwaniitti waajjirri damee Adaamaa fi koomishiniin gumruukaa damee Adaamaa fi Mojoo waliin ta'uun dorgommii gaafii fi deebii mo'attoota barattoota gaggeesse. Sagantichatti qooda fudhachuun yaada kan kennan ministeera galiiwwanii damee Adaamaatti itti gaafatamaa damee barnootaa obbo Zalaalam Kaasaawun sagantichi hubannoo taaksii fi gibiraa dhaloonni akka qabaatu gochuu ta'uu kaasuun hawaasa kaffalaa gibiraatii ergaa dabarsaniin taaksii fi gibira nurraa eegamuu hubachuun dirqama lammummaa haa baanuun dhaaman. galiiwwanii damee Adaamaa gibira kan sassaabu manneen barnootaa hospitaalota tajaajila uummanni akka argatu kan kennuudha. Waldorgommiin kan har'a kana itti fufa. Hubannoo cimsinee barattoota miti maatii barattootaa fi hawaasaaf illee kennaa jirra. Kun immoo itti fufaa jechuudha. Sagantaa gaafiif deebii mo'attoota kanarratti argamuun yaada kan nuuf qoodan gumruuka damee Adaamaatti itti aanaa hojii seektara kabachiisa gumruukaa obbo Awwal Ahmad galiin yoo hin jiraatiin biyyi tokko jiraachuun gaafii keessa galaan ibsanii gaafiif deebii kanaan sammuu dhalootaa keessatti miira jaalala biyyaa fi dirqama lammummaa akka hubatan isaan taasisa jedhan. Seera galiiwwanii fi gumruuka kabachiisuu keessatti inni jalqabaa barsiisuurraa kan jalqabu yoo ta'u waa'ee galiiwwanii galiin bu'aa inni biyyaaf qaburraa jalqabee galiin faayidaa biyyattii keessatti qofa osoo hin taane daldala seeraan alaatii fi kontiroobaandiin ammoo miidhaawwan karaa poolitikaanis ta'ee gara galii mootummaatis ta'ee gara hawaasa irrattis nageenya waliinis wal qabatee wantoota kanneen irratti miidhaa isaan geessan ilaalchisee gadirraa jalqabee uummanni yookaan hawaasa hubataa dhufee akka guddatu godhuu keessatti isa hojii jalqabama jechuudha. Kun akka koomishinii kennaatti yookaan akka galiiwwan ministeera galiiwwaniitti hojii dursa kennamee fi dursa kennamee irratti hojjetamaa dhufeedha. Biyyi tokko galiin yoo hin jiraatin biyyi hin jiru jechuun ni danda'ama. Hirmaattonni sagantaa yaadanuuf qoodaniin waldorgommiin akkanaa qophaa'uun isaa hubannoo barattootaa kan dabalu hawaasaa kaffaltii gibiraa fi gumruukaan wal qabatee jiru beekumsaa kan dabalu jedhan. Hubannoo guddaa uumadee yaada akka nama dhuunfaa tokkotti hubannoon inni biyyaaf faayidaa guddaa qaba. Naannoo itti jiraattu keessatti hawaasa mana barnootaa alatti jiranis yoo dhimmi kun akkasitti itti deeme hubannoo kennuun kun dhugaa kan itti fufute dhaloonni dhugaadhaniin inni daldalus inni hojjetus seeraan qajeelfamaan maal akka hojjechuu qabu adda baafatee biyyas ofis fayyadamee yaada. Taaksii kaffaluun ofii keenyaatiif responsibilitiin nuti dhaga'amaa qaba. Wannoon baay'ee dabaleera kanaas cimeera jechuudha. Wannoon cimseera kanaaf baay'ee galatumaa isinis jechuu barbaada. Gommii gaafiif deebii mo'attootaan manneen barnootaa 4 qooda kan fudhatan yoo ta'u manni barumsaa Sayyoo sadarkaa lammaffaa tokkoffaa yoo ba'u yuunivarsiitii Arsiitti manni barumsaa addaa sadarkaa lammaffaa fi manni barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa sadarkaa sadaffaa ba'uun badhaasa fudhataniiru. Barattoonni manneen barnootaa bakka bu'uun dorgommiitti qooda fudhachuun qabxii olaanaa galmeessan badhaasa moobaayilii fi waraqaa ragaa argataniiru.